Aanaa ammayyaa keessatti galeewwan bilisiginnaa qonnaan bulaa tokko rasaasatti roobsuun ajjeesuun himame. Dabalata isaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa ammayyaa ganda Ajjoo Gidduu jedhamu keessatti loltoonni maafiyaa bilxiginnaa gaafa waxabajjii 14/2026 qonnaan bulaa maqaan isaa Abbuu Taayyee jedhamu sababa tokko malee mana jireenyaa isaa keessaa guyyaa ukkaamsanii qabanii reebicha ulfaataa irraan ga'anii haala suukanneessaa ta'een rasaasaan ajjeesanii bakkee keessatti gatu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qonnaan bulaan kun tuttuqqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa bilisa kan ta'e yoo ta'u, loltoonni sirnichaa immoo maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhutti maxxansuun yakka tokko malee mana jireenyaa isaatii fuudhanii rasaasatti roobsanii ajjeesuu ifoomsaniiru. Akkuma aanicha guutummaatti dararaan ilmaan Oromoo irratti lukkeelee bilxiginnaan raawwatamu garmalee hammaachuu himuun qaamatti iyyannus dhabnee rakkoo ulfaataa keessa jirra jechuun dubbataniiru. Tiksitoonni barcuma abbaa irree Koloneel Abiyyi Ahmed kan eenyummaa qofaa barsiifamuun lammiilee nagaa akka goolaniif baay'inaan bobbaafaman sabaa fi sablammoota impaarattii keessaa addatti uummata Oromoo keessattuu maatii qabsaa'otaa sabboontota ilmaan Oromoo fi dargaggoota abdii maatii isaanii fi biyyaa ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan ajjeechaa qabee hanga hidhaa fi ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu irratti raawwatanii xiinsammuu isaanii tuquun abdii jireenya isaaniitti duukanneessaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti waraanni faashistii PP meeshaalee waraanaa gurguddaa mana hawaasaatti darbataniin shamarree tokko miidhaa qaama hamaaf saaxiluun dhaga'ame. Kutuu gabaasa kanaaf Jaalaqaafaan Fayyeeraa. Godina Baha Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Goobuu keessatti waxabajjii 14/2026 gara jabeeyyii waraana bilchiginnaa meeshaalee waraanaa gurguddoo manneen hawaasaa nagaatti darbaa turuun shamarree umriin ishee 14 miidhaa qaama ulfaataaf saaxiluu jiraattonni bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni bakkichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf ibsanitti waraanni maafiyaa PP kun lola waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin taasisaa jiru dura dhaabbachuu dadhabuun sodaa guddaa keessa seenuun fageenya irra dhaabbachuun tilmaamaan meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen akka moortaraa fi dishqaa dabalatee darbuun shamarree maqaan ishee ammaaf adda hin baane osoo isheen loon tiksitu akka irra bu'ee saddeessaniiru. Ittuma dabaluun shamarreen umriin ishee 14 ta'e kunis miidhaa qaamaa fi qalbii ulfaataa irra ga'een yeroo ammaa kana mana yaalaa keessatti yaalamaa akka jirtuu fi hanga oduun kun qindaa'etti haalli fayyummaa ishee maalirraa akka ga'e adda hin baane jechuun jiraattonni bakkichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Gareen badii PP kun guutuu Oromiyaa keessatti tarkaanfii jajjabaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhataa jiruun sodaa guddaa keessa seenuun haaloo isaa baachuuf jecha hawaasa nagaa irratti meeshaalee waraanaa gurguddaa kanneen akka Zu-23 moortaraa fi dishqaa dabalatee manneen jireenyaa fi bakkoota isaan hojii qonnaa hojjetan irratti darbachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Daaboo Aanaa keessatti kaabinoonni bilisiginnaa lafa hojii dhabdootaaf kennamee dabarsanii maallaqa guddaan abbootii qabeenyaaf kennuun ifoome. Jaalamartii Oromoo dabalata qabdi. Godina Buunoo Beddellee Aanaa Daaboo Haannaa ganda qarqaa naannoo laga dhidheessaa jedhamu keessatti kaabinoonni bilxiginnaa lafa kanaan dura hojii dhabdoota gurmeessuun kennanii fi turan yeroo ammaa kana immoo hojii dhabdoota irraa ari'uun maallaqa guddaa nyaatanii abbootii qabeenyaatti gurgurataa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa ONM'tti himanitti kaabinoonni aanichaa kanaan dura lafa kana dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'anii gurmeessanii kan kennan yoo ta'u yeroo ammaa kana immoo sababa hin beekamneen lafa kennanii fi turan kana maallaqa guddaa itti nyaachuun dabarsanii abbootii qabeenyaaf kennaa jiraachuu dubbataniiru. Kaabinoonni bilxiginnaa aanichaa kunneen yeroo ammaa kana illee lafa namootaaf gurmeessuun kenna turan abbootii qabeenyaatti gurgurachuuf karoorfachaa kan jiran ta'uu gabaasni ONM dhaqqabe ni ifoomsa. Kaadiroonnii fi kaabinoonni bilxiginnaa magaalichaa uummata Oromoo irratti dabaraawwachuuf duubatti hin deebine mala ittiin hawaasa Oromoo dadhabsiisan kalaqanii abbootii qabeenyaa waliin ta'uun malaammaltummaan uummata gidiraa amaaf saaxilaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Diishoo keessatti murni bilisiginnaa jiraattota hidhuu ammeesse. Bal'ina isaaf Jaasabaafaan Waggaarii.
Murni dantaa aangoo isaa qofa tikfachuuf hawaasa hidhuu, saamuu, ajjeesuu, ibiddaan manneen jireenyaa barbadeessuun tarsiimoo isaanii ta'ee ajaja koloneel Abiyyi Ahmediin raawwatamaa jiru godina Baalee Lixaa aanaa Diinshoo keessatti maqaa uummatan ibsinee fi siyaasa isaanii ilaalanneef qe'ee namoota hedduu onsuudhaan namoonni hedduun mana hidhaatti guuramaa jiraachuu jiraattonni onichaa yaaddoo akka qaban arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Akka jiraattonni onichaa jedhanitti abaaboo waboon mootummaa keenya irratti lola labsee jira. Kanaaf namoonni seelii diina keenya taatan as keessa jirtu jechuudhaan aanaa Diinshoo bulchiinsa magaalichaa fi gandoota baadiyyaa mara keessatti namoota shakkiirraa qaban humna hidhattoota isaanii bobbaasuun mana hidhaatti guuraa jiraachuus itti dabaluun ifoomsanii jiru. Akkasumas lola waboon Arsii keessatti taasisaa jiru hordofuudhaan kaabinoonnii fi hidhattoonni onichaa raafama guddaa keessa galuun namoota adamsuu, hidhuu, sodaachisuu fi halkan da'oo godhachuunis namoota reebaa akka jiran ibsamee jira. Paakistaan sagantaa waliigaltee nagaa Iraanii fi Ameerikaa Jeneevaatti qopheessuuf jedha. Shaariif Jalbooree Addunyaa waan qindeeffate qaba. Paakistaan waliigaltee nagaa Ameerikaa fi Iraan kabajuuf sagantaa Jeneevaatti qopheessite jechuun muummichi ministeeraa Shehbaaz Shariif paarlamaatti kan himan yoo ta'u, waldhabdee dinagdee addunyaa tasgabbii dhabsiisuuf sodaachisaa ta'e dhaabuuf tattaaffii godhame keessatti hoogganaan waraanaa Asiim Muniir ga'ee addaa taphachuu isaaniif galateeffatanii jiru. Ameerikaa fi Iraan Libaanos dabalatee waraana kana dhaabbataadhaan xumuruuf waliigaltee isaaniitiin addunyaan sadarkaa seena qabeessa irra geessetti jechuun Shariif haasaa wiixata kaleessaa seera baastotaaf taasisaniin pirezidaantii Doonaald Tiraamp galateeffatanii jiru. Sirni kun jimaataa akka gaggeeffamu himanii jiru. Shariif akka jedhanitti Muniir nagaa mirkaneessuuf tattaaffii addaa godhe dhuunfaan argeera. Akkaataa itti gaafatamaan waraanaa kun sa'aatii guutuu hojjetuu fi yeroo marii abdii dhabee hin beeku jechuun ibsanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Ishaaq Daarii fi ministeerri biyya keessaa Mo'isin Nafiksi hooggantoota Iraanii waliin walitti dhufeenya taasisaniif galateeffatanii jiru. Shariif miseensonni mana maree ambaasaadara Iraan kan yeroo haasaa kana paarlamaa keessatti argaman akka simatan gaafatanii jiru. Dubbiin kun Paakistaan giddu galeessa ijoo Waashingitanii fi Teheraan gidduutti ta'uu ishee kan hubachiisu yoo ta'u, waldhabdeen kun sababa uggura daandii Hormuuz irratti gatiin meeshaalee ijoo boba'aa fi xaa'oo dabalatee dabalee booda sodaa dinagdee addunyaa suuta jedhu kaasee jira. Jalqaba bara kanaa Islaamabaad karoora hojii qabxii 15 qabu kan garaagarummaa gama lameenii gidduu jiru qicha gochuuf gargaaruuf kaayeffatee kan dhiyeessite yoo ta'u, Paakistaan yeroo xumuraa Tiraamp eebila darbee Iraan waliigaltee irra ga'uuf yookiis bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an irratti haleellaa akka raawwatan doorsanii turan. Waggoottan kurnan darban keessatti hoogganaan waraanaa Paakistaan humna guddaa qabu ta'uun bal'inaan kan ilaalamu Muniir Islaamabaadaa akka karaa USA fi Iraan gidduutti of dhaabuuf yeroo barbaadutti gahee dippiloomaasii guddaa qabattee jirti. Paakistaan rakkoo kana furuuf gargaaruuf kaka'umsa dinagdee cimaa qabdi. Iraan dhiyeessii boba'aa fi gaazii addunyaatiif ujummoo barbaachisaa ta'e daandii Hormuuz keessatti sochii doonii baay'ee daangesteetti biyyattii balaan hanqina annisaa cimaan mudatee jira jechuun Bloomberg gabaasee jira. Aanaalee godina Bunnoo Beddellee maratti uummanni loltoota bilxiqinnaan saamamuu, hidhamuu, ukkaanfamuu fi dhoksaan ajjeefamaa akka jiran himan. Bal'ina isaaf jaarsa baafawwaa gaarii. Murni biltsiginnaa filannoo kijibaan ololaa turee fi milkii waaraa dhabuu hordofee tibbana bifa addaan godina Bunnoo Beddellee aanaalee garaagaraa keessatti dhiibbaa guddaa qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraataan magaalaa Cawwaaqaarraa yaada isaanuuf qoodee ifoomsetti filannoo dura maqaa paartii badhaadhinaa filachuu qabdu jedhuun bobbaa fi gala isaaniitti danqaa uumaa turuu himuun sanaan booda ammoo uummataan argamtanii filachuu diddan jechuun dararaa turuu hima. Keessattuu saamichi qabeenyaa bilbiloota ismaartii ta'an maallaqa callaa loowwan uffachuu manneen dhugaatii keessaa waan fedhan fayyadamuun qarshii kaffaluu diduu fi dhiibbaa adda addaaf uummata saaxilaa jiraachuu dabaluun ifoomsee jira. Kana malees guyyaa filannoo baadiyyaa keessa turte hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdaa fi eeruu laattuuf maqaa jedhuun jaarrolee, dargaggoota, shamarranii fi awwandanuun hidhamanii hidhaa keessatti dararaa ulfaataa argaa jiraachuu ifoomsee jira. Itti dabaluunis kashalabboonni maafiyaa biltsiginnaa hidhamtoota gariin ammoo manneen hidhaa keessaa ukkaamsuun baasanii lubbuu dhoksaan baasuu fi gariin ammoo daandii gubbaatti baasanii gataa jiraachuu jiraataan kun miira hawaasni keessa jiru arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessee jira. Aanaaleen taateewwan kunneenis keessatti jabaachaa jiran Daaboo Haannaa, Cawwaaqaa, bulchiinsa magaalaa Beddellee, Gachii, Cooraa, Makkoo fi kanneen biroo ta'uun addeeffamee jira. Aanaa Adaa Bargaa keessatti loltoonni PP qonnaan bulaa tokko rasaasaan rukutuun haala suukkanneessaan ajjeesan. Dabalata isaaf jaalfalmataa lammii.
Godina lixa shaggar aanaa aadaa bargaa ganda iluu Tosinyii jedhamu keessatti gaafa waxabajjii 13/2026 qonnaan bulaa maqaan isaanii obbo Dajanee Jifaar jedhamu abbaa ijoollee torbaa kan ta'e sirna dhableeyyiin ergamtoota bilxiginnaa rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Qonnaan bulaan kun nama hojii dilee isaan irratti bobba'anii jiruu fi jireenya isaanii gaggeeffatan maqaa isaan keessaa hin qabne waboo waliin hidhata qabda jechuun bakka hojii isaaniitii qabanii dararaa ulfaataa erga irraan ga'anii booda haala nama sururuu fi seera uumaa cabsee rasaasa itti roobsanii ajjeesuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Gara jabeeyyiin loltoota faashistii bilxiginnaa kanneen ilmoo namaaf naasu takka illee hin qabne uleewwan Oromiyaa cufatti akkuma fedhan bobba'uun sababoota sobaa uummata Oromoo irratti maxxansuun duula duguuggaa sanyii raawwachuu cimsanii itti fufanii jiru. Aanaa Gudayyaa Biilaa keessatti lukkeeleen bilxiginnaa harmee tokko ukkaamsuun hidhaatti darbachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Abbaa Idaalleetti torban darbe keessa murni maafiyaa bilxiginnaa harmee tokko fedhii tokko malee ukkaamsuun hidhuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namni kun nama maqaan ishee Aadde Biraanee Tolosaa jedhamtu haadha ilmaan torbaa akka taate fedhii tokko malee jaleewwan maafiyaa PP maqaa ilma keetuu waboo keessa jira jedhuun waajjira magaalaa aanichaatti iraarsaa jiraachuu jiraattonni ONM dubbise addeessanii jiru. Akka jiraattonni gandichaa ONM himanitti namni kun hojii dhuunfaa ishee irratti bobba'uun jiruu fi jireenya ishee gaggeeffachuun ofii fi maatii ishee kan jiraachistu ta'uu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ifoomsanii jiru. Naamusa maleeyyiin waraana bilxiginnaa teessoo barcuma siyaasaa isaanii dheereffachuuf jecha tooftaa garaagaraa baafachuun ilmaan Oromoo irratti yakka garaagaraa hojjetaa kan oolan ta'uun ni beekama. Aanaa Horroo Bulluqitti loltoonni impaara Itoophiyaa hawaasa nagaa saamuu hammeessan jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Waxabajjii 13/2026 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Bulluq ganda Ejeree Maccaa jedhamu keessatti waraanni faashistii PP qonnaan bultoota maqaa hariiroo woboo qabdu jedhuun saamicha irratti geggeessu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan namoota maqaan isaanii Tafarii Higgasuu jedhamu jalaa saawwan 20 fi Mulaatu haa ta'u jalaa saawwan 15 saamuu fi namoonni biroo hedduun maqaan isaanii nun geenye saamamanii jiraachuun beekamee jira. Murni bilxiginnaa kufaatii diinagdee hamaa impaaratti mudaterraa of oolchuuf jecha maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuun akkasumas hariiroo waliin qabdu jedhuun maqaa garaagaraa uummata nagaatti maxxansuun saamicha qabeenyaa raawwataa jiraachuun ragaan kan mul'atudha. Tiraamp dooniiwwan karaa daandii Hormuz socho'uu jalqabaniiru jedhe. Guutuu gabaasichaaf Jaalwabii Biyyaa. Pireesidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dooniiwwan socho'uu jalqabaniiru qaxxaamura galaanaa Hormuz keessa darbanii jiraachuu ibsan. Ibsi wixata kaleessaa kun kan kenname erga Ameerikaa fi Iraan lamaan isaaniiyyuu waliigaltee yookaan MOU waraana Ameerikaa fi Israa'el jimaata darbee Iraan waliin taasisan xumuruuf kaayyeeffate mallatteessuuf karoorfachuu isaanii ergaa beeksaniin booda barreeffamni seera waliigaltee sanaa kan hin baane yoo ta'e illee gamni lachuu waliigaltee jalqabaa kanaan ulaan Hormuz banamuu hoggurri humna galaanaa Ameerikaa buufata doonii Iraan irratti kaa'amee akka kaafamuu fi lola gama hundaan akka dhaabbatu taasisaa jedhan. Dhimmoonni hidda gadi fageeffatan kanneen akka egeree sagantaa niwukilaaraa Iraan deeggarsa bakka bu'oota naannichaaf kennitu qabeenya Iraan dhorkuu fi qoqqobbii kaasuu dabalatee yeroo marii guyyoota 60 keessatti furmaata ni argatu jedhamee eegamaa ture. Dooniin socho'uu jalqabaniiru baay'een isaanii boba'aa fe'anii qaxxaamura Hormuz keessa ba'aniiru jechuun Tiraampii barreessaniiru. Daandii guddaa kibbaatiin deemaa jiru kunis guutummaatti nageenya kan qabuu fi qulqulluu ta'edha jechuun Tiraamp itti dabaluudhaan daandii doonii bishaan naannoo Omaan keessa darbuu eeran. Gama biraatiin gorsaan waraana Ameerikaa ibsa kaleessa baaseen uggura humna galaanaa Ameerikaan buufata doonii Iraan irratti deemaa jiru hanga sirni mallatteessuu jimaata gaggeeffamuuf karoorfametti hojiirra akka oolu ibseera jedha dhaabbati oduu Rooyitersi.